akkasitti si haye irra fiiguu qabda jechuudha. Maaliif jennaan qaama guutuu hedduu dasjaa hedduu fayyaafillee bareedaa miilaafillee bareedaa akkanatti jechuudha. Achiinii itti daata achiinii firraa stop gootaa jechuudha yoo fete. Achiinii firraa hanga fete hanga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nageeyaa daawwattootan chaanala Amaanaa Miidiyaa. Dhiyaadhaa isiniin jennaa arra ganda nuti jirru ol seennaa mana ispoortii karaa lamaa mana jiimaa jechuudha. Asiin seenta kunoo karaan kana ol seennaan isaa warri nu garsiisinaan jettan kunoo karaa sadii asiin gizee ol dhuftan asiin karaa sadii jaaniini oloo akkanatti asiin gadiin karaa lamaa jaaniini ganda Oromoo asiini ol seentanii jechuu karaa keessaa hanaan jechuu. Ammaan tana kunoo bakka mana karaa keessaa hana asiini jechuu bakka kanaaniin ol seene isin garsiisa daawwattootan chaanala Amaanaa Miidiyaa. Hanga dhumaan wajjin turaa isiniin jenna chaanala kanaa subscribe like nuuf itti dummeessaa isiniin jenna. Kunoo ammaan tana ol seenu jiranii agartaa darajaa tanaan akkanatti ol baatanii gizee ol baatan asiin gad dhuftan asiin gizee dhuftan keessa totolchu jiranii xiqqoo asiin karaa kaaniin mana barnootaa jechuu warri waa babbaratu fedhuu asiin ol baataa isa gama kaaniin garuu karaa barattootaati itti seenan jechuu. Akkasii akkanatti namni seenee dalagee bahu jirra salaameetiin bira dabree akkasitti kunoo keessa isaa asiin ol deemtaa jechuu keessa akkana ol deemtaa jechuu daawwattootan chaanala Amaanaa Miidiyaa dhiyaadhaa isiniin jenna. Kunoo akkanatti ol baate jechuu bakka kanaani akkanatti ol bahee hulaan cufa jechuu hulaan kunoo asiini cufa jirtii ishaaraanii seenanii jechuu. Asiin cufa jirtii asiin ammoo gama ofisaati jechuu. Arra gama ofisaa kanaas waan keessa gurguranii fi waan adda addaa hunda warri nu garsiisan jettan inshallah ol seenetii waan hunda takka takkatti isiniif ibsuuf ta'a. Asiinillee gama dhalaati ol seente jechuu asiin ol seente gama dhalaati. Waan itti fayyadama waan ispoortii qaama namarraa buusuu fi waan adda addaa bishaanii fi juuzaa fi waan akkanaa hunda ol seeneetiin keessa seenee isiniif waraaba nu wajjin tura isin jenna. Kunoo kanneen hunda asiiniin ol seenee isin garsiisaa keessa ol seeneetiin isin garsiisaa jechuu. Amma kunoo akkanatti akkana baneetiin ol seenaa jechuu ol seeneetiin keessa isaa gizee dura ol seentee namni ol seenuu hin eeyyamaniif an seeneetu maal isiniif waraabe bakka kana bakka koffii irraa naqattu buna irraa naqattaa jechuu. Achi keessaas waan feete kaayatuu dandeessa firija qabbanaawaa yoo dhuguu feetu jechuu. Asii kunoo kan ka koffiitii ka bunaati jechuudha. Kun ammoo kan enerjiidha. Kunis enerjii fileevaan isaa waladda saniifuu inshallah kunoo kanaas kunis enerjiidha. Kunis enerjii kanneen hundi enerjii jechuu. Ka duubaa sun ammoo proteinaa jechuu. Sigalee keessa isaatiin isiniif waraaba. Kunis kunoo juuza enerjii qabaa jechuu. Kunis slim green namaaf qallisuu danda'u namaaf qallisuu fedhuuti jechuu. Sigalee kunis enerjiidha jechuu. Ko gubbaa sunis enerjiidha jechuu. Kunis enerjii kreetina jaaniini kreetina jechuu. Ko gubbaa sanis qabattoo mudhiitti hidhatanii kaan ka mormaati. Akkasuma daawwattootan chaanala keenyaa ka jala gurguramuu kanneen hundi bishaanii jechuu. Bishaanii hunoo asiin muuzni hundi ni jira. Agartaa gubbaa kanaas enerjii gosa adda addaa jira. Enerjii karara feeteeti jechuu. Akkasuma kunoo maal jaaniin mixaaxis asittilee gurguran hunoo achi kireetii wanna prootiina gurguran bakka itti dalaganii jechuu. Nyaata feete itti siif dalaguu dandeenya jechuu. Bishaanillee achi keessa kaayattaa kana akkasuma kunis ka bunaati akkuma isin jeetti buna irraa sii naqan yoo mirqaantee dalaguu feete jechuu. Saniifuu inshallah daawwattootan keenya ol seenneetii mee takka waan takka isin garsiisnaa jechuu. Asiinii dhufeetiin hunoo bishaan kiyya furadhee bishaan kiyya irraa furadheetiin ol seenuuf deema. Hanga dhumatti nu wajji turaa chaanala kanaas subscribe nuuf godhaa like itti nuuf heddummeessaa isiniin jenna. Akkana dhufeetiin jechuu ularra dhufee ulaan hin banamtu asiiniin inshallah bishaan kiyya lafa kaayadhee boorsaan harkaa qaba. Harka kaanii moobaayilaan harkaa qaba. Ishaararra kaayee jechuu. Ishaaraa asiin irra keessa akkanatti irra keessa. Ishaaraa akkanatti irra keesseeti. Yoo kan ishaaraan keessirraa guyyaan baatii kabbadu taate expire siin ja'a jechuu.
yoo ammoo dalagu taate tiksii godhee hulaa siraa banaa jechuudha. Saniifuu inshallah kunoo ishaaraa gizee irra kaayuuf deemtus akkanatti irra keessa. Ishaaraa akkanatti irra keessa. Gizee irra keesse yoo si diduu taate ishaaraan kee ni badaa jechuudha. Yoo ammoo si hayyamu taate ishaaraan kee siif dalagaa jechuudha. Akkasuma nama irraa badillee jiraatu akkasutti dalaguu dandeenya jechuudha. Kunis abbaa jiimoo jidaleenu abbaa manager jiimaati jechuudha. Abbaa miti manager jiimaati. Dhiyaadhaa isiniin jaa innilleen kunoo ammaan tana irra kaayatiin isin garsiisa jechuudha. Firraa baneeniin isin garsiisa. Amma akkana godhee laal achirratti tik nagarsiise narraa banee jechuudha. Raayitii nagarsiise akkanattiin firraa banee bismillah jeetiin firraa banee akkanatti turee jechuudha. Guyyaan keenya inshallah daawwattootan chaanala keenyaa itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Akkanatti turee jechuudha. Kunoo asiinii gad deemna jechuudha. Gama gadii namni hedduun hin jiru. Namni ganama hedduun hin jiru. Saniifuu inshallah daawwattootan chaanala keenyaa subscribe nuuf godhaa isiniin jenna. Like nuuf godhaa isiniin jenna. Comment illee itti kannaadha. Amma agartaa namta kan jiru kophaa hayyaan keessa jira. Asiiniin gad deemaa jechuudha. Asiin keessa gad deemeetiin mana huccuu itti jijjiiratan dhaqaa jechuudha. Mana kophee kunoo karaa kanaaniin hanga gaditti gabbu'a jechuudha. Asiin gabbu'eetiin deemee amma bakka huccuu itti jijjiiratan dhaqaa jechuudha. Namta kan jiru keessa ol seennee gad deemeetiin bakka wannaa dhaqaa jechuudha. Daawwattootan chaanala keenyaa itti bu'aaraa isiniin jenna. Ji'uma keenyaan akkaataa ganama itti seenuun isiniif waraabe. Akkasuma inshallah kunoo akkanatti ol seennee bismillah jee asii bakki huccuu itti jijjiirannu nambara feete keessa kaayatuu dandeessa. Sagaraan ni jirti. Shaawara oowwaa bishaan oowwaa qabbanaa hundaa jira. Akkanatti ganama hin rafinaa isiniin jenna. Ispoortii godhaa. Ispoortiin bareedduu fayyaadha. Akkanatti kunoo ani nambarri kiyya nambara 5 fedha. 5 san hedduun jaaladha. Maaliif hin beekne waan dhumarra jiruuf nambara 5 hedduun jaaladha jechuudha. Akkasittiin achi keessa kaayadhee bishaan kiyyaa fi kophee kiyya fudhadhee amma kunoo kophee kiyyaan kaayadhu jira jechuudha. Kophee tiyya kaayadhu jira jechuudha. Ammaan tana kunoo ni agartanii kophee tiyya tana kaayadheetiin isin garsiisa jechuudha. Kophee akkanallee bareedaa maaliif kophee itti fiiguu dandeessu isin koffistu kophee jabdu hedduu takka bareedduu jechuudha. Saniifuu kunoo akkana taa'ee shamizallee jijjiiradheetiin inshallah amma eegaluufin deemaa jechuudha. Akkaataa itti eegalanillee maalirraa eegalanillee isiniif waraabaa hanga dhumattiin hojii turaa isiniin jenna. Hayyee amma keessa ol seenna gama keessaattiin ol seeneetiin isin garsiisa. Akkanattiin bismillah jee ol seenee jechuudha. Huccuutii jijjiiradhee akkasuma daawwattootan chaanala keenyaa chaanala kana subscribe nurraan dagatina. Comment illee itti kannaa isiniin jenna. Ani gizee hedduu gizeen ol seene kunoo baaskilachi taa'u saniin hedduu jaaladha. Gizeen dura ol seene qaama kiyya banuuf jecha baaskila kana xiqqoo oofuun qabaa. Xiqqoo oofuun qabaa jeetiin irratti ol baa jechuudha. Dirqama xiqqoon oofuu qaba. Akkanatti oofeetiin isin garsiisa. Mee kunoo irrattiin ol baa ana waraabdu. Kunoo akkanattiin oofee qaama kiyya dura qaama banaa jechuudha. Qaama kiyya oowwisa. Miilaa fi waan hunda akkasitti irra oofta jechuudha. Baaskila akkanatti oofta jechuudha. Baaskila akkanatti gizee ooftee qaamni miilli si banama. Miilli keetilleen dadhabee dama wanna ta'e hundi ati hedduu takka bareedaadha. Dhiyaadhaa isiniin jenna. Baaskila akkanatti ooftaa jechuudha. Baaskila gizee akkanatti ooftee kanaas akkanatti akkana fooqii ol ba'utti wanna gootaa jechuudha. Qaama guutuun akkanatti dura kanaanin jaaladhaa jechuudha. Qaama kiyya stretch godhuuf jecha akkanaan godhuu jaaladhaa jechuudha. Saniifuu inshallah daawwattootan chaanala keenyaa subscribe nuuf godhaa, like nuuf godhaa isiniin jenna. Kunoo amma gama maashinaatiin isin dabarsa. Maashina irra fiigan jechuudha. Maashina irra fiigan gizeen dura ol seenu kanneen sadeen kana dirqama godhuun qabaa jechuudha. Dirqama qaama kee akkanatti yoo uwwisne akkuma dhuftee sibiilaan kaasaa hin danda'amu. Akkanatti irra fiiguu qabda. Akkanatti irra fiiguu qabda jechuudha. Yoo irra fiiguu hin beeknellee nama barsiisaa kee gaafateeti irratti seekaayee irra fiiguu qabda jechuudha. Maaliif jennaan qaama guutuu hedduu dasjaa hedduu fayyaafillee bareedaa miilaafillee bareedaa akkanatti jechuudha. Achiinii itti hidhaatta achiinii firraa stop gootaa jechuudha yoo fete.
achiini firra hanga feete feetu dhibbarra kaayata speedii hanga feete irra kaayata jechuudha. Sigalee amma dhaabeetiin jira kunoo kanaan irra ce'uu ture. Amma gama kaaniitiin isin garsiisa daawwattoota keenya. Inshallah ani ol deemeetiin dalaguuf deema inshallah hangasumaan isiniif waraabe. Hanga yeroo biraati wajjin ballotti walitti dhufnuugaa waan biraa waan isin jiru inshallah fuula duraaf waan hedduun isiniif waraabuuf ta'a. Arraaf hanganaan isinii waraabe. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.